ijoollee guddisee ijoollee barsiise sini galee. Har'a ammoo fuuldura keessa dhaabadhee bookaan harrastan homaa isin jechuun danda'an. Wallahi baay'ee ma bu'aa isinuma kadhadhaa na tuffattan jedhee isin biraan deemu Oromoo jedheetu isin dur dhaabadha. Nafsi biyya tana naa baraaraa rabbiin sodaadha wallahi. Biyya tiyya galee ilaalama waan duuti natti murteessa illee haalaas dhaabbana biyya tiyyaa keessatti hin du'a. Namni ammoo jaalatee akkanatti kijiba nama kadhatu waan ta'eef. Mubarakin keessanitti boo'ee rabbi jedhu beedhee wallahi bu'aa dhaqee naa deebisute aadiitti bilbila innarraa kaasuu wallahi ga'ee biyyatti ergee lakkoofsa aadii bilbilaa fi dhaqanii didhe jechuu kaasuma sagaleetti waraaba dhaqee suuraatti ergee hubee keenya rabbii jedhi biyyuman baatana keessaa galee biyya tiyya keessatti aduu kan akkanaa jedhe na jalaa dide naarraallee adii kaasuu dide jechuu. Namni aga fedhellee to bicoontu ji'a baay'ee na wajjin rakkatte waan na gootuun dhabde jechuudha. Ishii mi akkamiin ta'a gadi ba'ee alatti aduumee maaliin ta'a isin qaba jedhee fuuldura keessan dhaabadhee boo'ee maana tuffatta nanni sakkuma isin dalagatta ni dalagadha. Ilmee takkitti biyyaan qabu ganaa waan hedduu yaadaa jedheetiin dhufee dhibame jechuun jechuudha. Kiniin hidhee nyaattee jiraatte naan jedhan alhamdulillah jedheetu mosoo jedhu dadhabe bakka ana dhiisuu hidde maal godha midhaan nagee facaaniin beelaan nyaadhaas keessa na facaa bakka ana quuqaa kana hundaa na qabee jechuudha. Jedhee deebisa jechuudha maaliin ta'a ishii. Seefii sagaleen keessatti dhagahama. Seefuu sagaleen keessatti dhagahama. Mucoon tuni otoo akkanatti akka namni rabbitti boo'u dhaggeeffadha ijoollee teenya. Ani waan akkanaa hin danda'u. Ani inkaan namni dhufee natti boo'eetii miti namuma intala Oromoo ilma Oromooti miti. Ani namuma kamiyyuu argee garaan koon laafu garaan koon jabaatu. Mucoon tun odoo akkanatti akka rabbitti boo'anitti nutti boossu. Biyyuma kiyya nagalchaa biyya abbaa kiyyaa na nyaattoon du'ellee asitti biyya ormaatti akka nafni yaa Oromoo jettee intala Oromooti kaleessa hin gadda nu gargaaraa turte kaleessa hin gadda saba. Jimaata dabartee torban dabartee asitti nama 200tu waadaa galeef namni 200 mana koo kanatti waadaa galanii fi nama 200 san keessaa namni takka namni galcheef hin jiru. Namni takka namni galcheef hin jiru. Waadaa galuun silaa waanuma danda'an san godhanii waan hin dandeenye waadaa galuunis hin danda'an waanuma danda'an san silaa waadaa galanii mucoon tun aduu sana keessatti dhuftee boossee iyyitee yaa Oromooti jettee deemte siifu dirqama keenya anumaa sitti dhuftee boossee mucayyoon tuni mucoo sana haa galchu. Yoo boru duute illee dhugaan sin jedhaa rabbis nu dhiisu dhiigni Oromummaatis nu dhiisu yaa ilmaan Oromoo. Birriin kun birrii guddaa miti birrii xiqqaati. Birrii bichaa odoo hin ta'e mucoo kana nama barbaachisaa namuma fuudhee baasii ishii geessullee dhabne. Diinaa ol tikkeetti nam mura waadaadha lafee abbaa kooti tetteerti. Tikkeetti nam muraaf tetteerti. Ishiin hin murtiif akka murtus abdiin qaba. Garuu ijoolleen Dubaay jirtan mucoo tana hoo dhuguma dhiigni Oromummaa isin keessa jiraate keessattuu ijoolleen Arsii ijoolleen Sikkoo mandoon talli tun intala keessanii adiraa lafee adiraa jira mucoo tana fuudhati baasii geessaa. Baasii nama geechuu ishee barbaachisaa achi dhaqxanii waraqaa hojjisiistanii fi saniin booda ijoolleen mana maadaamii kan namatti garaan jabaanne boru sanii kana ta'uu danda'a. Boru satis kana ta'uu dandeessa. Carraan mana maadaamii maal akka nama mudatu hin beeknu. Tikkeettii murree fi mucoo tana biyya haa galtu. Biyyatti galtee akka hiree ishee haa taatu. Waan rabbiin ishee godhe haa taatu. Yoo fayyites yoo duutes namni du'an oolu kara biyya ishee haa galtu. Adaraa waaqaa adaraa lafaa. Adaraa dhiiga Oromummaa, adaraa lafee Oromummaa Dubaa jirti ilmaan Oromoo namni namummaadhaaf nama naatan ta'e dhugaan sin hin jedhaan. Ani tan maal jedhaa maaliin godharee nurraa dubbachuu didanii jiranii namni hunduu nurraa haasa'u dideera. Namni waadaa galus namatti hin kennu waadaa galuu akka waan nama sodaatanii rabbi sodaachuu dhiisanii nama sodaatan natti fakkaate waadaa galan malee namni tokko harka isaa diriirfachaa hin jiru. Mee waan goonu kana goona jedhame. Urjii shora maal nama kubbisiisa. Carraan kun sinaa ga'u ishee warri qoosaa jirtan. Carraan kun sinaa ga'u carraan micoo kana ga'e sinaa ga'u hunda keessanuu.
Sinigalee. Laal Oromoo jechuun yeroo tokko muyiti naa qabadda Oromoo jechuun gadheeti. Mucayyoo Amaaraadhaa kaleessa nama kuma kudhaniin bira dhaabatanii sarpoorti gochaa leenca meeqa gallakkisaa birrii miiliyoona meeqa guuranii mucayyoo obboleettii artiist Maallaan Ashdibosan. Ishiin illee biyyuma Oromoo kanatti dhibamte. Kan keenya si arrabsaa'u kadhattuu siin jedha maaloo siin jedha. Ani saba kanarraa dhalachuun hin qaanfadhee hidhugaan siin jedha rabbi. Har'a intalli Oromoo mucoon tun ji'a meeqa guutte erga sirraa kadhachuu jammarti. Tikkeettuma naamuraa naa galchaa jettee tikkeettuma muraatu na galchaa. Waan biraa miti kan sinirraa barbaaddu. Na yaalaan jenne mana yaalaa na geechaan jenne. Na astamamaan jenne. Tikkeettii muraatoo na galchaa na duukooti biyya koottan du'a jettee Oromoo fuullee dhabattee boossee nama abbaa kanaa jedhuun dhabe. Taadaa maali Oromummaan akkanaa jaraname? Yaa jaraname maali Oromummaan akkanaa? Mee jaruma Habashaa kana laala. Kiristaana Musliim odooliin qolli akka isaa sappoort ol godhan kan keenya barbaade gandaa kan biroo barbaade amantaadhaan akkatti wal qoodan. Dhugaa maali sabni akkanaa sabni waliin rifanne sabni keenya kun? Maal qaba chaaniin jedhus hin beeku. Wanni dubbatamaa jiraatan dubbadhaati. Siifuu keessaa waliin dubbanne guyyaa goone boru ta'ee namni dhufee haa dhufu. Namni dhufee gargaara haa gargaaru. Namni dhufee irraa dubbate haa dubbatu. Waan qabnu walitti funaannee fi micoota naa galchinu. Dhugaan siniin jedha. Ani sanuma siniin jedha waan biraa waan siniin jedhu. Viidiyoo amma liivii waraabame kana gabbuusi isarratti walitti akkanaa bari waa tokko haasa'is achirratti diwiitii goona. Itti aansuun bor qarqaarsa jira jettee? Har'a moo bor qarqaarsi artisti Dinqeessa Dabalaa. Ishiin viidiyoo waraabee nu erga abbaa barbaadee ta'u borittee akka mana kee nu bantee galgala qarqaaruun barbaadna. Itti aansuun haadha koo hin booyni wallaahi fayyitee akkati umurii dheerattee guyyaa tokko seenaa dubbattu in abdadha rabbii kiyya. Rabbiin waan namni afaaniin haasa'e namaaf qaba. Waan ati itti himatteedha. Waan ati itti iyyattedha. Ganaa deessee ilmaan argitee bultii warattee alhamdulillah jettee jiraatta. Insha'Allah rabbiin kiyya guddaadha sii galee. Kanaafuu maal goota waraqaa kiniinii keetii jechuudha. Osoo Dubaayii keessaa hin bahin doktorri sun waraqaa kiniinii sana akka inni siif barreessu itti naaf himi. Ani wallaahi asii ijoolleen ji'a shanaffaa galtutu jirti. Achirraa kaasee kiniinii sana hanga wayii hanga lubbuun kiyya na dandeesse hanga kiisiin kiyya danda'e bitee si erga jechuudha. Kuni waadaa kiyya. Si galee siin erga. Kiniinii kana yoo dhabdee anamma obboleettii akka kee kana si operaasyoona taate jirti. Dooktaratu dawwalee kiniinii sana liqimsite moo liqimsine jedha. Mormaa jalaa waa baafatte isiinis. Yoo isiin liqimsisaatiin irra ga'ee harkisii irroomma dandeessee silkii harkaan hin qabduu dandeessee naasoftuu illaan shubti jechuudha. In beeka dhukkuba kana maal akka ta'e. Sinii galee ijoolleen biyya arabaa immoo waan hin dandeenyetti dandeenye jettanii maallaqa dheengadda gashitan wallaahi maqaa keessan guutuu barreeffadhee jira. Eenyuun akka taatan iskiriinshuut sin godhee jira. Fooloo sin godhee jira. Gabbaaseen sinirraa dhiichisa jechuudha. Sinii galee namaaf abdiin kenninaa waan hin taane tokkoffaan kan jettu kan biyya Jarman kan na wajjin jirtu nama hin kijibin. Waan kennite namaa kennite wajjiniin qarqaarsa hedduun godhe qarqaarsa hedduu na sobaa jirta. In sobin ijoollee fi nama fiddee nutti hin kennin. Yoo dandeesse qarqaari yoo dadhabde dhiisi. Mucattii kana kan fidesi garuu harka keessaa baafatte. Si galee nama fidanii nutti kennanii harka keessaa baafatu. Warra asirraa nama qarqaaru maal godhu osoo ofii jiraatii osoo hin kennin akka namni kennu barbaadan. Namni yeroo nama qarqaarsisu ganniin gada mana kana bantee ofii siitiin iyyatteeti kan isin nu iyyachiiste. Sinii galee Soofiyaa mucaan jedhamtullee hin gashine diinaan illee hin gashine ijoolleen beeku keessaa jechuudha. Jarri kun dafaa gashaa osoo mataa keessan irraa gadi hin bu'in. Sinii galee itti fufa. Kanaaf harka siyaarsu intala koo kanaaf harka siyaarsu. Akka waan ilaala akka nama biratti gaarummaa isaanii agarsiifatanii amma micoota na kaffidee nutti kenne u'uudha. Mana u'uutti nama kuma tokko irratti Nasiraan olee waadaa gali. Sini hima. Aneenyuma iyyuu sodaadhu. Nasir miti abbaasaa akaakayyuusaa mataan gadaa dhaabbatu hin sodaadhu. Micayyoota nama kuma tokko irratti mana u'uutti osoo batee kinoo isheen jirti. Mana isaatitti rakkoon tokko hin jiru inshaallah jedhe dhugaa. Shufee fuudhee baasii geessee hojjisiisa waraqaa hin galchine tikkeettii murree anaaf si oliin jaan ndoomu wajjiniin. Maalan jedheen ani geessani.
isin lamaan erga tikkeetti murtanii anallee keessana dabalaa anillee isinitti dabalamee sinin gargaara nu sadeen galchuu hin dandeenyaan jedheen sini galee ani takka iyyuu ijoollee Oromoo biraa harka koodeeffadhee hin beeku maaliif dhiiga kooti na dhukkubaane dhiigni obboleettii kooti na dhukkubaane nama kuma tokko irratti waan san dubbadhe gaafsan mana uuqutitti uu'uun anaafsii jedheen Nasriin anaafsii hin galchine indoom waa'ee mucaa taajuu shurrubbee hunda kaasanii ani baay'een si kabaja baay'een si jaalladha jedhee bakka rakkoon tokko hin jiru inshaalla rakkoon tokko hin jiru boru jedheen Oromoo ko boru jedheen micoota naa jechuudha boru jedheen boruun dhufee fuudheen baasii ishii keessa jedhe innaa laabuuk har'a bilbilaayyuu namarraan kaasuu jechuudha boru jedheen laal boru jedheen intalli tuni Oromummaan illee dhiigummaan illee biyyummaan illee amantaadhaan illee wal geessisaan anillee sin hojiitti dabalamee nama sadii hin galchina micayyoo tanaa hin jedheen nama sadii hin galchina nina bilbila fi cufatanii bayeetti shigatanii jechuudha maali kun namni waan akkanaa rabbii keessanii jedhaatu waan hin goone jedheen haa fakkeessinaa nama biratti hin fakkeessin bakka irratti malee warra akkasii Naasir aannolee anaaf soddaa hin komatanii sinii galee garuu kan akka Naasir aannolee fakkeessu tokko hin jiru kan akka u'uu fakkeessu tokko hin jiru jarri kun lamaan fakkeessituudhas miknaatu waan irratti taajjabeetu jira sinii galee miidiyaa irratti qofa nu argaa namatti abdii hortanii lubbuu dhala namaatti taphatina abdii namatti nooradhaa waan hin dandeenye ani waan hin dandeenye hin danda'u eetana በአራት ነጥብ ዘጋለሁ ግዳጅ የለብኝም ግዳጅን ቀዋና እንደነኛ ለኪ እንደንደው ቦሌቲኮ ጀደ ተስፋሺ ዳብንከን ለኪ እንደንደው እንጃ ተስፋና ማላተኒ እንደንደኝ ጀተኒ ቦዴ ፍሩተኒ አከ ቆሻሻ ነመገቱ ገሩ ነመረት ሞይ ፈከፈተቹ ዶሮ መረት ፈከሲቱ ፈከሳ ጋር ነው አብንታኔ ዳጫሉ እንደሳ ሂም ፈከስና እንተለከሰን ኢገ ከሰን ብሪንኩም ሊተከየኙ አጀዝኒ ደለገት ተርገት Kottuu seenii mucattii kana akka dukkaa fuutetti nutti kennitetti waan gootu asis Nasriinaa lolis kottaa sheeritti godha Nasriinaa lolottis maal jechuudha ofii keessatti waa eessatti maal mucattii kan nutti kennite afaan hin badeen biyya tokko jira mana si dhufuu danda'a. Muccaadha keetii ajooftu beerri biyya kanaa kabaja maal qabdana walaa kaanii kan tasirif fincaati qaalaa dhaluu malee biraa beeytanii. Si jechu sitinatti himtee fi mitan kadhaa Oromoo kadhachuu hin danda'u gim. In kadhadhu Oromoo waan danda'in gargaara. Naasir Alooliyaan kaleetti dawwaleeti baruu waa'ee mucattii kanaa kettaase. Paaspoortii yoo qabaatte fideedhaan tikeetaan biyya dawwalee irraa mursiisa. Gimoochi sinarraa fuudhuu dandeettanii isin. Barbaadu nama gargaara.